maatii Oda Academy akkam jirtu nagaa keessanii chapterii 5ffaa yeroo darbe koorsii entrepreneurship kana xumurree turre amma immoo business financing kan jedhu kana chapterii 6ffaadhaan walitti deebinee jirra jechuudha. Gara barnoota keenya guyyaa har'aatti too hin seeniin maatii keenya kan hin taane bakka subscribe jettu cuqaasuudhaan gaaddisa Odaa kanaaf Oda Academy'dhaaf maatii ta'a isiniin jecha akkasumas ijoollonni keenya mooraa yuunivarsiitii garaagaraa Itoophiyaa keessatti argaman afaan isaanii afaan saba guddaa kanaan immoo sirriitti itti quufanii wanta bilchina qabuu fi wanta gaarii wanta nu madaalu kana akka isaan barataniidhaaf immoo waamichi keessan gahee olaanaa qabachuudha. Viidiyoo kana like gochuudhaan share gochuudhaan comment gochuudhaan immoo nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Kan akkasiin gootan egaa nu wallaalle ilmaan sabaa ilmaan qaalii isin yaadachiisuudhaaf jechuudha. Business financing isheen jettu kun egaa maallaqa hojii wajjin wal qabsiifnee ilaalla jechuudha. Haala hojii keessatti maallaqni akkamittiin akka nu gargaaru just wantoota kana irratti xiyyeeffannoon keenya inni olaanaan chapterii kana keessatti jechuudha. Chapterii kana keessatti xiyyeeffannoon keenya inni olaanaan kanadha. Introduction irratti akkuma argaa jirru financial requirements kan jedhu laalla. Isheen kun fedhii maallaqaa jechuudha. Fedhii maallaqaa financial requirement yookaan immoo fedhii finance financial jettu kana koorsii kana keessatti akka isin hubattaniidhaaf konseptii maallaqa jedhuun qabadhaa. Konseptii maallaqa jedhuun qabadhaati. Financial requirement kan jettu kun fedhii maallaqaa jechuudha. All businesses need money to finance a host of different requirements. Isheen kun gamaanni hojiiwwan daldalaa hundi tajaajilawwan garaagaraa raawwachuudhaaf maallaqa ni barbaadu jechuudha. Need money maallaqa ni barbaadu. In looking at the type and adequacy of funds available, it is important to match the use of the funds with appropriate funding method. Isheen kun gamaan yeroo fi ga'aa ta'uu maallaqaa madaala keessa galchuudhaan faayidaa maallaqichaa karaa maallaqni itti argamu yookaan funding method kan jennu mijaawaa ta'een walitti fiduudhaan egaa haala hojii keenya keessatti itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaa ta'uu isaadha. Introduction kana keessatti kan ilaallu walumaa galatti ramaddii maallaqaatii fi akkamittiin hojii keenya keessatti yookaan biizinesii keenya keessatti immoo finance akkamittiin akka goonu irratti xiyyeeffannoo olaanaa kennuudhaan walii wajjiniin baranne jechuudha. Akkuma kanaan dura deddeebiidhaan isinii kaasuu mata duree guddicha barannu sana hin qabanne yoo ta'e konseptii achi keessatti barraa'ee jiru qabachuun baay'ee akka ulfaatu kanaan dura isiniif kaaseen ture. So kanaafiyyuu business financing ishee jettu kana maallaqa hojii jedhaa qabadha. Maallaqa hojii tokkoof nu barbaachisu yookaan akkaataa itti maallaqa ramannu ta'uu danda'a. Konseptii isa bal'inaan keessa linnee hin ilaalla walii wajjiniin sirriitti gadi fageenyaan tokko tokkoon jecha jechaan hiiknee konseptiin isaas nu nafu wanta hundumaa qixa isiniif galuu danda'uun isiniifan dhiyeessa jechuudha. So afaan Oromoodhaan biratti qabachaa deemuu isinii dandeessu. As biratti kan ilaallu permanent capital kan jedhu maanni permanent capital kan jennu kun kaapitaala dhaabbataadha. The permanent capital base of a small firm usually comes from equity investment in shares in a limited company or share company or personal loans to form partners or to invest in sole proprietorship. Isheen kun gamaanni kaapitaala dhaabbataa kan jennu kun konseptiin ishee akka wal isin jalaa hin dhoofnetti hundee kaapitaala dhaabbata xiqqaa tokko yeroo baay'ee investimentii aksiyoona dhaabbataa aksiyoona kan jennu aksiyoona dhaabbataa kana keessatti itti gaafatamummaan isaa kan murtaa'e yookaan immoo kubbaaniyyaa jecha jedhu kana yeroo baay'ee ni dhageessu jedhee yaada kubbaaniyyaa aksiyoona keessaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma liqii dhuunfaa michoota hundeessuuf ta'uu danda'a. Liqii dhuunfaa laachuudhaan ta'uu danda'a yookaan immoo dhuunfaadhaan hojii uummachuu irratti invest gochuu irraa dhufuu danda'a jechuudha. Isheen kun kaapitaala dhaabbataadha jechuudha. Konseptii kaapitaala dhaabbataa yookaan immoo permanent capital kan jennutu jechuudha. It is used to finance the start-up cost of an enterprise or major developments and expansions in its life cycle.
Inni egaa baasiiwwan jalqabaa dhaabbata tokko maallaqaan deeggaruudhaaf ta'uu danda'a lama fakkeenyaaf yookaan immoo guddina gurguddaa fi bal'ina adeemsa jireenya isaa keessatti uumamaniif tajaajila kenna jechuudha. Laayif saayikilii isaa keessatti adeemsa jireenya isaa keessatti uumamaniif tajaajila kenna yookaan immoo ni gargaara jechuudha. Just konseptii kana qixa kanarra qabachaa deemaa. Permanent capital yookaan immoo kaapitaala dhaabbataa ta'e ilaalaa jechuudha. Kaapitaala dhaabbataa ta'e kan nuyi ilaalaa jirru. Ideally, permanent capital is only serviced when the firm can afford it. Investment in equity is rewarded by a dividend from profit or a capital gain when shares are sold. Haala gaariidhaan gafalaa fakkeenyaaf kana sirriitti qabadha. Haala gaariidhaan kaapitaalli dhaabbataa yookaan permanent capital kan jennu kuni kan tajaajilamu yoo dhaabbatichi dandeettii sana qabaate qofaadha jechuudha. Yoo dhaabbanni sun yookaan immoo dhaabbanni wanta sana gochuu danda'u sun dandeettii sana yoo qabaate qofaadha jechuudha. Alone investmentiin aksiyoona yookaan immoo equity kan jennu bu'aa irraa kaffaltii qooda bu'aatiin yookaan immoo dividends kan jennu kun kaffaltii qooda bu'aatiin dhiyaate jechuudha. Yookaan immoo yeroo aksiyoonni gurguraman bu'aa kaapitaalaatiin ni badhaasama jechuudha. Ni badhaasama. Kana keessatti egaa ideally permanent capitalii kan jennu kun dhaabbanni tokko kan inni tajaajilamuu danda'u yoo dandeettii qabaate qofaadha jechuudha. Yoo dandeettii isarraa eegamu sana qabaate qofaadha jechuudha. It is not therefore a continual drain from the cash flow of a company such as loan which needs interest and capital repayments on a regular basis. Kanaafuu gaa akka liqii kan kaffaltii dhaalaa fi kaapitaalaa yeroo hunda barbaadu sanaa yaa'a maallaqaa kubbaaniyyaa keessaa yeroo hunda kan hir'isu miti jechuudha. Ishee kana sirriitti qabadha. Fakkeenyaaf amma akka liqii kaffaltii dhaalaa irratti fakkeenyaaf amma like loan kan jennu liqiin karaa kaffaltii dhaalaa fi kaapitaalaa yeroo hunda wanta barbaadu qaba sana qaba mitiire yaa'a maallaqa kubbaaniyyaa keessaa yeroo hunda kan hir'isu miti jechuudha. It is not therefore a continual drain kan jedhu kanaafidha. Equity capital usually provides a stake in the ownership of the business and therefore the investor accepts some element of risk in that returns are not automatic but only made when the small firm has generated surpluses. Isheen kun egaa maalidha? Kaapitaalli aksiyoonaa yeroo baay'ee abbummaa dhimma daldalaa keessatti qooda ni kenna jechuudha. Kanaan kan keessi egaa investarichi balaa yookaan immoo riskii kan jennu tokko ni fudhata jechuudha. Riskii ni fudhata jechuudha dhaabbanni sun. Kunis egaa deebiin maallaqaa ofumaan kan dhufu otoo hin taane yoo dhaabbata xiqqaan sun bu'aa dabalataa uume qofa kan argamudha jechuudha. Bu'aa dabalataa yoo inni uume qofa kan argamudha jechuudha. Permanent capitalii qixa kanarra walii wajjiniin ilaaluu yaanneerra. Inni lammaffaan kan itti aanu konseptiin nuyi wajjiniin ilaallu working capital kan jedhudha. Isheen kun immoo konseptii maaliiti kan isheen qabattu? Working capital kan jennu kuni kaapitaala hojiidha jechuudha. Ishee kana just sila kaasaa turreera. Fakkeenyaaf amma kaapitaala hojii sanaaf nu barbaachisu jechuudha. Just kun xiqqoo ishee tiyoorii isaa jechaanii kun ulfaatus egaa sirriitti ammanuu danda'ame akkasinii galuudhaaf immoo yeroo baay'ee konseptii qofaa callisee yaadicha yoon dubbadhe gaariin ta'u wantoota sirriitti barreeffamanis immoo isiniif dubbisaa sirriitti akka isinii galuuf xiqqoo ishee barattoonni salphaatti konseptii qabachuu dandeessan ijoollota hundumaadhaaf immoo akka ta'utti dhiyaateera waan ta'eedhaaf just baay'ee madiippilii jechaan hiikaa yoo deemnes immoo faayidaa argattu malee miidhamtan waan ta'eedhaaf egaa akka isin hin uffisiifne hunda galeessa akka ta'uttidha. Ijoollee keenya baay'ee isaanii akka gargaaruttidha koorsii kana isinii qopheessaa kan jirru. Working capital kan jedhu kana keessatti egaa it is short term finance. Kun egaa faayinaansii yeroo gabaabaa ta'e jechuudha. Capital working capital kan jennu kun faayinaansii yeroo gabaabaadha jechuudha. Most small firms need working capital to bridge the gap between when they get paid and when they have to pay their suppliers and their overhead costs.
Laash keessatti sirriitti qabadhaa. Dhaabbanni xixiqqoon baay'een jechuudha. Yeroo maallaqni itti kaffalamuu fi yeroo isaan dhiyeessitoota yookaan immoo suppliers kan jennu. Kanaaf kaffaluu qaban gidduu jiru guutuudhaaf egaa kaapitaala hojii ni barbaadu jechuudha. Kaapitaala hojii ni barbaadu jechuudha. Requirement for this kind of short-term finance will vary considerably by business type. Barbaachisummaan faayinaansii yeroo gabaabaa akkasii akka gosa daldalichaatti garaagarummaa guddaa ni qabaata jechuudha. Garaagarummaa guddaa ni qabaata. For example, a manufacturer or a small firm selling to other businesses will have to offer credit terms, and the resulting debtors will need to be financed. The faster the growth, the more the debtors, and the larger the financial requirement. Ishee kana sirriitti qabadhaa fakkeenya kana. Fakkeenyaaf ilaa ammas keessatti wanti inni ibsu oomishaan yookaan immoo dhaabbata xiqqaan daldaltoota biroof gurguru jechuudha. Haala liqii mijeessuufii qaba jechuudha. Haala liqii mijeessuufii qaba jechuudha. Mijeessuufii qaba. Kun immoo liqii sana faayinaansiin deeggaruu barbaada. Yaadi kun sinii faara. Liqii sana maal gochuu barbaada jechuudha. Faayinaansiidhaan deeggaruu barbaada jechuudha. Guddinni yoo ariifatu maallaqni liqii hin jiru ni baay'ata jechuudha. Maallaqni liqii hin jiru ni baay'ata. Kanaanis barbaachisummaan faayinaansii ni guddata jechuudha. Just kun egaa meetidii ajaa'ibaadha jechuudha. As keessatti akkamittiin karaa liqii dhaabbata yeroo gabaabaa maallaqa yeroo gabaabaa yookaan kaapitaala yeroo gabaabaa keessatti akkamittiin fayyadamuu akka dandeenyu hundee sirriitti ni kaasaa. Just yaadoleen konseptii kana keessatti ka'an baay'een isaanii yaadota ifoo ta'anidha. Just qoshee tiyoorii waan ta'eedhaaf maal akka inni dubbatu yoo bartan qormaata irratti ziismaachi deebisuun irree chaaptarii keessaa baay'ee nama qoru miti. And the third one is asset finance. Isheen kun immoo faayinaansii qabeenyaa jedha. Faayinaansii qabeenyaa asset finance kan jennu kun it is medium to long term finance. Kun egaa faayinaansii yeroo giddu galeessaa fi yeroo dheeraa ta'e jechuudha. Long term finance, medium to long term finance gaafa jennu karooliitti kan nuyi ilaalaa turre working capital keessatti maalidha jenne kun faayinaansii yeroo gabaabaa akka inni ta'e ilaalle. Yeroo gabaabaa keessatti akka inni raawwatu ilaalle. Adda kan godhu garuu asset finance kana adda kan godhu faayinaansii yeroo giddu galeessaa fi yeroo dheeraadha jechuudha. Yeroo dheeraadha jechuudha. The purchase of tangible assets is usually financed on a longer term basis from 3 to 10 years or more depending on the useful life of the asset. Bittichi ganamni bitu sun qabeenya qaqqabamuu danda'anii yeroo baay'ee haala yeroo dheeraatiin ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf waggaa 3 hanga waggaa 10 ta'uu danda'a yookaan immoo akka tajaajila qabeenyichaa irratti hundaa'uudhaan isaa olittis maallaqaan ni deeggarame jechuudha. Yeroo inni itti maallaqaan ni deeggaramu ni jiraata jechuudha. Plant kan jennu kun egaa biqiltuu miti. As keessatti koorsii kana keessatti plant kan jennu kun warshaan jechuudha. Warshaan maashinarii maashinarii isheen kun Ingiliffaan Afaan Oromootti hiikkaa akkamii akka isheen qabaattu maashinarii kan jennu kun yeroo baay'ee maashinarii jedhameetu waamama gaa. Moggoomaan waamama achirraa fuudhamee Afaan Oromootti kan itti laatame xiqqoo ishee hubachuu dandeenya. Plant kan jettu kun warshaa dabalatee maashinarii dabalatee equipment kan jennu yookaan meeshaalee dabalatee features meeshaalee dhaabbataa ta'an fakkeenyaaf features kan jennu and fitting kan jennu meeshaalee dhaabbataa ta'an kaampaanii vehicles konkolaattonni kubbaaniyyaa fi akkasumas building kan jennu immoo ijaarsiga may all be financed by medium or long term loans from a variety of lending bodies. Warreen nuyi amma maqaa isaanii dhoofne kunneen egaa konkolaataa kubbaaniyyaa konkolaataa dabalatee ijaarsi hundi liqii yeroo giddu galeessa yookaan dheeraa dhaabbilee liqeessan adda addaa irraa argamuun maallaqaan deeggaramuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf egaa amma investarri tokko tarii mana tokko ijaaruu barbaadee ta'uu danda'a. Mana tokko ijaaruu barbaadee I think mana dhuunfaa gatuun taane magaalaa keessa bakka murteessaatti mana darbii yookaan immoo floorii ijaaruu yoo barbaade tarii qarshiin isaan qata yoo ta'e mootummaarraa yookaan baankii mootummaarraa liqii yommuu argatu liqii yeroo gabaabaatu hin taane liqii waggoota 3 hanga 10 kana keessatti deebi'an yookaan liqii yeroo giddu galeessa yookaan yeroo
dheeraatiin gargaaramuu akka qabu nuuf kaasee jechuudha asset finance keessatti. Adaraaga obboloonni nu wajjiniin koorsii kana barachaa jirtan adaraa keessan viidiyoo kana like godhaa comment gochuudhaan yaada keessan nu biraan gahaa akkasumas warri subscribe godhaa ijoollota biraadhaaf immoo share godhaatii qooda wanti nuti tarii itti dadhabnee akka kanatti isiniif dhiyeessaarru kun isiniin akka fayyadu hin amanna nunis immoo fayyaduu akka danda'uudhaaf gahee keessan yoo ba'attan dhugaa kun gahee lammummaadha akkasiin gochaa jirtanis immoo abdii guddaan qaba. Ja'a tuqaa sadii irratti source of financing kan jedhu laalla kun immoo maddoota finance just finance kana gasila saxaxa maallaqaa yookaan immoo maallaqa jennee qabanneerra maddoota maallaqaa yookaan immoo maddoota finance yaada kana dhaga kan sirriitti walii wajjin ilaallu to get financing for a new business entrepreneurs must explore every option available hojii daldala haaraa fi finance argachuuf namoonni hojii uuman entrepreneurri namoota hojii uuman akka isaan ta'an barreera waa'ee entrepreneurship maalidha adeemsa hojii uumuuti entrepreneurri immoo nama hojii sana uumuudha inni konseptii kana chapter 1 keessatti ilaalaa turre warri inni ilaalle dhaqaa achirraa jalqabaa isiniin jenna hojii uumaan egaa carraawwan jiran hunda qorachuu qaba jechuudha optionoota jiran qorachuu qaba jechuudha. Four basic questions must be answered during initial financial planning. Karoora finance jalqabaa keessatti gaaffiiwwan bu'uuraa afuriif deebiin laatamuu qaba jechuudha. Deebiin laatamuu fi qaba jechuudha. Inni jalqabaas keessatti maalidha? What type of capital do I need in my new businesses? Hojii daldalaa koo haaraa kana keessatti gosa kaapitaalaa akkamiin barbaada? Gosa kaapitaalaa akkamiin barbaada? Gosoota kaapitaalaa jiran kaafnee ilaalleerra. Tarii kaapitaala yeroo dheeraa, yeroo gabaabaa akkasumas immoo asseetii ilaalleerra. Lamman isaa kan walitti dabalatu yeroo giddu galeessaaf yeroo dheeraa kan dabalatu kamiin fayyadamuu qaba kaapitaala akkamiin gargaaramuu qaba biizinasii yookaan hojii koo haaraa kanaaf jennee of gaafachuun dirqamadha jechuudha. And the second question is how can I estimate the amount needed? Maallaqa barbaachisu akkamittiin tilmaamuu danda'a? Fakkeenyaaf namni gamoo tokko ijaaru har'a fakkeenyi koo guddaan isaa waa'ee gamoo ijaaruuti. Tarii utuun hin beekinii intenshinii kana keessa galee jira. Waaqayyo sanaaf milkeessu. Egaa maallaqa wanta yaade sanaaf maallaqa barbaachisu sana akkamittiin tilmaama kan jedhudha. Akkamittiin tilmaama. Akkuma nama isiniif kaase namni gamoo ijaaru tokko bilookeettii qarshii meeqaan akka bitu sibiila feerroo humna nama hojjetuu dabalatee wantoota garaagaraa dabalatee lafa bitu dabalatee wantoota garaagaraa finishiingii irratti ta'u mastaawotii galchuu irratti ta'u wantoota garaagaraa gochuu sana keessatti gaa kanaan dura nama ijaare irraa odeeffannoo yoo argate tarii amma baasuu akka danda'u haala gabaa wajjinis wal madaalchisee beekuu danda'a jechuudha. So biizineesota akka kanaa kana gaafa jalqabnu hojii adeemsaan tokko gaafii akkasii kana of gaafachuu qabaadha. Koorsiin kun source of financing yookaan immoo madda faayinaansii kana keessatti kan ilaallu. And the third question is where can I obtain the required funds? Maallaqa barbaachisu eessaan argachuu danda'a? Liqiidhaanii moo maallaqa kana moo akkaawuntii koo irraa qaba moo eessaan argachuu danda'a kan jedhus gaafatamuu qaba jechuudha. What should my financing proposal include? Waraqaan yaada faayinaansii koo financing proposal kan jennu kun maal dabalachuu qabaa? Maal dabalachuu qabaadha? Maal dabalachuu qabaadha? Gaaffilee kana deebii argachuu kan qabanii. Broadly speaking, there are two main sources of finance. Akka waliigalaatti maddoonni faayinaansii gurguddoon lamatu jiru jechuudha. Maddoota faayinaansii gurguddoo lamatu jiru. Broadly maddoota faayinaansii gurguddoo lamatu jiru. Inni jalqabaa equity kan jennu. Equity, for example, ownership capital. Equity kan jennu kun egaa kaapitaala abbummaati jechuudha. Kaapitaala abbummaa. Equity kan jennu kaapitaala abbummaati. So ownership capital kan jennu kana. Equity jechuudha inni jalqabaa. And the second one is borrowed capital or debt. Kun immoo kaapitaala liqeeffame yookaan immoo kaapitaala liqiite jechuudha. Qarshii sana liqeeffattu iyyuu malee qarshii liqeeffattu sun qabeenya kee jechuudha. Bora deebi'u iyyuu malee amma kaazinaa kee keessa galee biizineesii mataa keetii ittiin hojjechaa jirtutti.
maddi faayinaansii sun liqii yookaan immoo deebitee haa ta'u iyyuu malee kan keedha waan ta'eedhaaf kaapitaala liqeeffame jennee qooduu ni dandeenya jechuudha. Itti aansuudhaan jaasadii tokko irratti internal sources or equity capital kan jennu maddoota keessa yookaan immoo kaapitaala aksiyoonaa kan jennu equity capitaliin kun egaa maddoota kaapitaala aksiyoonaa yoo jenne more sirriitti yaada keenya nuuf ibsuu ni danda'a kaapitaala aksiyoonaa internal source yookaan immoo maddoota keessaadha jechuudha isaan kun. Equity capital is money given for a share of ownership of the company. Kaapitaalli aksiyoonaa yookaan immoo equity capital kan jennu kun maallaqa qooda abbummaa kubbaaniyyaa argachuuf kennamuudha jechuudha. Just yaadonni jiran baay'ee meefoodha garuu qooda abbummaa kubbaaniyyaa argachuudhaaf maallaqa kennamuudha jechuudha. Equity capital yookaan kaapitaalli aksiyoonaa kun. The investor shares as, in the profit of the venture as well as any disposition of assets on a prorate basis. Investorichi namni invest godhu bu'aa hojicha keessa qooda ni fudhata jechuudha. Akkasumas haala qooda isaatiin qabeenya gurguramu yookaan qoodamu irratti mirga ni qabaata jechuudha. Mirga ni qabaata. Key factors favoring the use of one type of financing over another are gosa finaansii tokko gosa biraa irraa akka filatamu kan taasisan egaa qabxiileen ijoo ta'an ni jiru. Qabxiilee sanadha kana gaditti kan walii wajjiniin ilaalaa deemnu. The first point is availability of funds. Isheen kun egaa argama maallaqaadha jechuudha. Argama maallaqaa availability of funds jira maallaqni barbaachisu jira kan jedhu. The asset of the venture qabeenya hojichaa the prevailing interest rate dhala maallaqaa yookaan immoo interest rate kan jennu yeroo sana jiru jechuudha. Just yaaduutiin jiran egaa baay'insa keessumaa koorsii kana keessatti chaapteriin kun egaa more konseptii bal'aa qabaatu baatus yaadonni jiran bal'inaan walii wajjin ilaaluun nu barbaachisaadha. Equity capital is not therefore a continual drain from the cash flow of a company such as a loan which needs interest payment. Kanaafuu kaapitaalli aksiyoonaa akka liqii kaffaltii dhalaa barbaadu sanaa yaa'a maallaqaa kubbaaniyyaa keessaa yeroo hunda kan hir'isu miti jechuudha. Just kana sirriitti walii wajjiniin ilaalleerra itti aansuudhaan kan ilaallu jalqaba irratti source of equity financing kan jedhu maddoota faayinaansii aksiyoonaa yookaan equity kana sirriitti gadi fageenyaan ilaalaa deemna. Jalqaba irratti tokkoffaa irratti kana jalatti maddoota faayinaansii aksiyoonaa kana keessatti kan ilaallu personal saving. Isheen kun egaa qusannaa dhuunfaa jechuudha. The entrepreneur should contribute at least 50% of the starting up capital. Namni hojii uumusu yookaan entrepreneurri tokko kaapitaala jalqabaa keessaa yoo xiqqaate parsantii 50 gumaachuu isarra jiraate jechuudha. Yoo xiqqaate xiqqaan inni gumaachuu danda'u parsantaa 49 utuu hin taane parsantaa 50 jechuudha. Sanaa waliin humna isaa parsantii 100 godhe rakkoo hin qabaatu. If an entrepreneur is not willing to risk his own money, potential investors are not likely to risk their money in the business either. Namni hojii uumu tokko maallaqa isaa balaaf yookaan immoo riskii kan jennu kanaaf saaxiluuf fedha yoo hin qabaanne riskii fudhachuu nama hin dandeenye yoo ta'e entrepreneurri sun investoroonni biroos maallaqa isaanii daldala sana keessa galchuuf hin dhiyaatan jechuudha. So wantan ofii kootii sodaadhutti nama waama yoo ta'e namni biraan illee hin sodaate jechuudha. Riskiin ofii kootii fudhachuu hin dandeenye investoroota biroos fudhachiisee qarshii isaaniitiin hojiitti seenuu hin danda'u. So ofii koodhaan riski teekarrii ta'uu qaba jechuudha. And the second one is source of equity finance yookaan maddoota faayinaansii aksiyoonaa keessatti jalqaba irratti qusannaa dhuunfaa yookaan personal saving kan jedhu ilaalleerra. The second one is friends and relatives. Isheen kun immoo hiriyootaa fi firoota jechuudha. After emptying their own pockets, entrepreneurs should turn to friends and relatives who might be willing to invest in the business. Erga maallaqa dhuunfaa isaanii fixanii booda gala namoonni hojii uuman
hiriyootaa fi firoota daldala sana irratti invest gochuuf fedha qabaachuu danda'anitti garagaluu danda'u jechuudha. Fedha qabanitti garagaluu danda'u jechuudha. The entrepreneur is expected to describe the opportunity and the threats of the businesses. Namni hojii uumu sun egaa carraawwan yookaan immoo opportunity kan jennuufi balaawwan yookaan immoo threats daldalichaa ibsuun irraa eegame jechuudha. Kana qaba rakkoo akka kanaa qaba. Kana keessa yoo hin galle qixa kanaan keessaa ba'uu danda'a kan jedhu gaa. Optionii jiruudhaaf rakkoo jiru dabalatee kaasanii dubbachuutu isaan irraa eegame jechuudha. And the third one is partners. Isheen kun immoo michootadha. An entrepreneur can choose to take on a partner to expand the capital formation of the proposed businesses. Namni hojii uumu tokko uumama kaapitaala daldalichaa bal'isuuf michuu yookaan immoo partner waliin hojjechuu filachuu danda'a jechuudha. Michuu isaa waliin hojjechuu akka filannootti dhiyeeffachuu danda'a jechuudha. Just yaadoliin as keessa jiran baay'een isaanii foodha. Public stock sale or going public kun immoo gurgurtaa aksiyoona uummataaf jechuudha yookaan going public kan jennu. In some case, entrepreneurs can go public by selling share of stock in their corporation to outsiders. Haala tokko keessatti namoonni hojii uuman egaa aksiyoona kubbaaniyyaa isaanii namoota alaatti gurguruun gara uummataatti ba'uu danda'u jechuudha. This is an effective method of raising large amount of capital. Kun egaa kaapitaala guddaa walitti qabuudhaaf maloota bu'aa qabeessa ta'an keessaa isa tokkodha jechuudha. Public stock sale yookaan immoo kubbaaniyyaa isaanii namoota alaatti gurguruudhaan gara uummataatti gadi ba'uuf yaaluun mala baay'ee gaariidha jechuudha. And the fifth one is angels. Isheen kun immoo angels kan jennu kun egaa konseptii akkamiidha kan inni of keessatti qabatu. Fakkeenyaaf amma there are private investors or angels who are wealthy individuals of entrepreneurs who invest in the startup business in exchange for equity stake in these businesses. Isaan kun egaa investoroota dhuunfaadha jechuudha. Angelsi kan jennu kun investoroota dhuunfaa namoota dureeyyii yeroo baay'ee ofii isaaniis hojii uuman ta'anii garuu immoo maalidha qooda aksiyoonaa yookaan immoo qooda equity argachuuf jecha daldala haaraa jalqabamu irratti invest godhanidha jechuudha. Angelsi kan jennu kun kanan duras hojii biraa keessa jiru investoroota entrepreneurotadha garuu immoo hojii haaraa uumuu keessattis immoo equity yookaan immoo qooda aksiyoonaa fudhachuu keessattis ga'ee taphachuudhaaf namoota gara dirree kanaatti dhufanidha jechuudha. And the sixth one is venture capital companies. Isheen kun immoo kubbaaniyyaawwan venture capital jennu kun egaa are private dhaabbilee dhuunfaa jechuudha. Dhaabbilee dhuunfaa bu'aa hojjetanidha jechuudha. Warri kun private for profit organizations that purchase equity positions in young business expecting high return and high growth potential opportunity. Dhaabbilee dhuunfaa bu'aaf hojjetan ta'anii daldaltoota haaraa guddina ariifataa fi deebii maallaqaa guddaa qabaachuu danda'an keessaa qooda aksiyoonaa bitatanidha jechuudha warri kun. They provide startup capital development fund or expansion funds. Isaan kun egaa kaapitaala jalqabaa kan jennu maallaqa guddinaa yookaan immoo maallaqa daldalichaa bal'isuuf qarshii oolu dhiyeessu jechuudha. Warri kun warri nuyi venture capital companies jennu kubbaaniyyaawwan kun jechuudha. Yaadota jiran egaa sirriitti bal'inaan walii wajjiniin kaafnee ilaalaa jirra. Just amma nu danda'ameen ariifanna xiqqoo daqiiqaan keenyas deemeera waan ta'eedhaaf koorsii kana akka isin hin uffisiifnetti paartii lama qofaadhaan xumuruu ijaan yaaleefidha. Yoo xiqqoo ishee isinitti dheerate baay'ee isin hin qoriini. Qooda viidiyoo garaa garaa amma isinitti baasu sirriitti gadi qabnee daqiiqaa dheeraa isa yoo baranne gaariidha. Isinis immoo ijoollota biraadhaaf akka qaqqabutti share godhaa. Warri subscribing goone yoo jiraatan subscribe godhaa. External source or debt capital inni kun immoo maddoota alaadha. Amma maddoota keessaa ilaalleerra. Kun immoo maddoota alaa yookaan capital liqii kan jennudha.
Debt financing is a financing method involving in an interest bearing instrument usually alone. Financing liqii kun egaa debt financing kan jennu kun mala financing meeshaa dhala qabu yeroo baay'ee liqii kan dabalatudha jechuudha. Karaa liqii jechuudha inni kun kan inni raawwatu. The payment of which is usually indirectly related to the sales and the profit of the venture. Kaffaltiin isaa egaa gurgurtaa fi bu'aa hojichaa waliin walitti dhufeenya kallattii hin taane qofa qaba jechuudha. Debt financing or also called asset-based financing requires that some asset or such as car, house, plant, machine or land be used as collateral. Ishee kana sirriitti qabadhaa. Faayinaansiin liqii yookaan immoo faayinaansiin liqaa kun egaa faayinaansii qabeenya irratti hundaa'e ni jedhama. Qabeenyi tokko tokko yookaan immoo kan akka konkolaataa ta'uu danda'a, mana ta'uu danda'a, warshaa, maashina garaagaraa yookaan immoo lafa ta'uu danda'a. Akka qabsiisaatti yookaan immoo kollaateraal kan jennu kun egaa akka qabsiisaatti akka tajaajilu barbaade jechuudha. Liqii gaafa kennu baankiin tokko amma yookaan mana qabata liqii sana deebistu yoo ta'e mana keessarraa fudhachuudhaaf makiinaa yookaan konkolaataa qabsiisuun ni danda'ama. Lafa qabsiisuun ni danda'ama. Wantoota akka kanaa barbaada malee si amanee macalluma jedhee lafa onaa irratti siif hin laatu jechuudha liqaa. Inni biraan yaada as keessa jiru konseptii isa gaafa isiniif kaasu namoonni hojii uuman maallaqa liqeeffatan dabalata kaffaltii dhala maallaqaatiin ibsamu waliin akka deebisan barbaade jechuudha. Akka isaan deebisan barbaada. Namni hojii uumu sun liqiin sun gara malee guddaa akka hin taaneef of eeggachuu qaba jechuudha. The entrepreneurs need to be careful that the debt is not so large. Of eeggachuu qaba jechuudha. Of gatuu hin qabu, rafuu hin qabu. Sirriitti xiyyeeffannoo guddaadhaan egaa of eeggannoo gochuudha kan inni qabu. Just as keessa wanti jiru inni biraani source of debt financing kan jennu yookaan immoo maddoota maallaqa liqii yookaan faayinaansii liqiiti commercial baankii ta'uu danda'a. Just kun yaadotuma baay'ee salphoodha dhugaa. Bank lending decision wantoota ifoodha bakka capital capacity collateral kan jennu kun amma capital sun egaa qarshii masana mataa isaa. A small business must have a stable capital base before a bank will guarantee a loan. Capital sun egaa stable kan ta'e dhaabbataa kan ta'e ta'uu kan inni qabaatudha. Qarshiin sun kaapitaala waa'ee capacity collateral yookaan immoo waa'ee qabsiisuu mana qabsiisuu ta'uu danda'a. Karaktera amaloota achi keessa jiran conditionoota achi keessa jiran just wantoonni as keessa jiran kun baay'ee ma'eefoodha. Kun egaa commercial baankii jalattidha. Are by for the most frequently used source of short term debt by the entrepreneurs. Kun egaa karaa namoota hojii uumtotaa yookaan karaa entrepreneurotaa karaa isaan ittiin karaa salphaa ta'een itti liqaa argatan keessaa soorsii isa hangafaadha jechuudha. Commercial banking bank focus on a company's capacity to create positive cash flow because they know what is where the money to repay their loan will come from. Kun egaa qarshiin isaanii sun eessaa akka dhufu gatii beekaniidhaa fi liqaa kennuudhaan gara fuulduraattis namoota sanarraa tajaajilamuudhaaf carraa hojii isaanii bal'ifachuu keessatti xiyyeeffannoo olaanaa laatu jechuudha. Just kun ifaadha. The second one is trade credit. Isheen kun immoo liqii daldalaadha jechuudha. It is a credit given by suppliers who sell goods on account. Kun egaa liqii dhiyeessitoota meeshaalee herreegaan gurguraniin kennamudha jechuudha. Meeshaalee herreegaan gurguramaniin kennamudha jechuudha. Fakkeenyaaf this credit is reflected on the entrepreneur's balance sheet as account payable and in most cases it must be paid in 30 to 90 or more days. Liqiin kun egaa galmee herreegaa yookaan immoo balance sheet kan jennu. Balance sheetiin kun egaa galmee herreegaa jechuudha. Nama hojii uumu sana irratti akka herreega kaffalame yookaan account payable kan jennu ta'ee mul'ata. Yeroo baay'ee guyyoota 30 hanga 90 yookaan isaa olitti kaffalamuu qaba jechuudha. Galmeen sun ragaasitti ba'a waan ta'eedhaaf sana gidduuttidha kaffalamuu kan inni qabu. Waliigalatti konseptiin kun trade credit yookaan liqii daldalaadha jechuudha. Dhiyeessitoonni liqii sana dhiyeessan meeshaalee herreega gurguranii kan kennanidha jechuudha. Guyyoota kana gidduutti deebisuu qabda jechuudhaan firmaadhaan ta'uu danda'a. Waraqaa irratti yookaan ajandaa isaanii irratti qabachuudhaan ta'uu danda'a.
The third one is equipment suppliers. Kun immoo dhiyeessitoota meeshaaleeti. Most equipment vendors walumaa galatti maal ilaalaa jirra soorsii debt finance yookaan immoo maallaqi liqii eessarraa akka inni dhufu ilaalaa jirra. Equipment suppliers kun dhiyeessitoota meeshaaleedha. Most equipment vendors encourage business owners to purchase their equipment by offering to finance the purchase. Gurgurtoonni meeshaalee baay'een egaa abbootiin daldalaa meeshaalee isaanii akka bitan jajjabeessuuf bitticha maallaqaan deeggaruuf waadaa seenu jechuudha. Just kana kan qabatudha. Inni kun immoo konseptii isaanii egaa afaan oromoodhaan gaafa siyaanachisaa deema. Account receivable financing kan jennu kuni faayinaansii herreega sassaabamu irratti hundaa'edha. Faayinaansii herreega sassaabamu irratti hundaa'edha isheen kun. Kun egaa faayinaansiin yeroo gabaabaa yoo ta'u herreega sassaabamu yookaan immoo receivable kan jennu herreega sassaabamu kana keessatti akka qabsiisa liqiitti fayyadamuu dabalata jechuudha. Inni biraan credit union kan jennu kun immoo yuuniyeenii liqii fi qusannaati. Yuuniyeenii liqii fi qusannaati. Credit unions are non-profit cooperatives that promote saving and provide credit to their members. Yuuniyeeniin liqiiga bu'aa kan hin hojjenneef miseensota isaaniitiif qusannaa jajjabeessuun liqii dhiyeessu jechuudha. Yaadotiin as keessa jiran baay'een isaanii ifoodha. Inni biraan boondis kan jennu yookaan immoo kun immoo boondiidha jechuudha. Boondiin waliigaltee yeroo dheeraati jechuudha laanni kun. Inni boondii sana baase yookaan liqeeffataan sun maallaqa bu'uuraa fi dhala isaa guyyaa murtaa'e abbaa boondichaatiif kaffaluuf waliigala jechuudha. Abbaa boondii sanaatiif kaffaluudhaaf waliigaltee irra ga'a. Bonds have always been a popular source of debt financing for large companies in the Western world. Boondiin egaa addunyaa dhiyaa keessatti kubbaaniyyaawwan gurguddaaf madda faayinaansii liqii beekamaadha jechuudha. Madda warra lixaa biratti keessumaa yaada baay'ee beekamaa ta'edha yaadi kuni. Isaan biratti fudhatama guddaa yaada qabu dhalliidha. Isaan biratti fudhatama guddaa ni qaba. Yaadinni biraan lease financing kan jennu. Lease financing kan jennu kuni faayinaansii kiraati jechuudha yookaan lease kan jennu kun kiraa yookaan kiraayi faayinaansii kiraa jechuudha. Lease financing is one of the important source of medium and long term financing. Faayinaansiin kiraa kun maddoota faayinaansii yeroo giddu galeessaa fi dheeraa keessaa isa tokkodha jechuudha. Where the owner of an asset gives another person the right to use that asset against periodical payment. Bakka abbaan qabeenyaa tokko kaffaltii yeroo dheeraa irratti hundaa'e qabeenya sana fayyadamuun mirga nama biraatiif kennuudha jechuudha. Mirga nama biraatiif kiraadha waan ta'eedhaaf. The owner of this the asset is known as lessor and the user is called lessee. Kun egaa abbaan qabeenyaa sun lessor yookaan immoo kiraa keessa namticha isa kireessu yookaan abbaa qabeenyaa lessor kan jedhamu yommuu ta'u fayyadamaan yookaan liqeeffataan sun immoo lees yookaan immoo kireeffataa jedhama jechuudha. Kireeffataa jedhama jechuudha. Just konseptiiwwan as keessa jiran baay'een isaanii ifoodha. Akka ta'utti walii wajjinii kaafnee ilaalaa akka jirru abdii guddaa qaba. Egaa paartii itti aanuun walitti deebinaa ammasitti nagaan waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u.